Hariiroo jabaa Itiyoo Turkiyyee waggaa dhibbaa ol lakkoofsise. Ankaaraa hanga Finfinneetti, Finfinnee hanga Ankaaraatti. Barii jijjiiramaatiin asitti hariiroo daldalaa, investimentii, ittisaa fi nageenyaa Itoophiyaa fi Turkiyyee gidduutti taasifamaa jiru haalaan guddatee jira. Guyyaa har'aas Pirezidaantiin Riippaabilika Turkiyyee kabajamoo Rasiif Xayyib Erdo'aan Finfinnee seenanii jiru. Bu'aa yaadama ida'amu injifannoo dippiloomaasii biraa ol ka'iinsa Itoophiyaa qabatamaan mirkaneessaa jiru. Looreeta Nagaa Addunyaa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed.